Hara baay'eetu ku gammadee maal gammattee maaliif gammattee jechuun keessan hin oolu. I am very happy. Baay'ee gammadee maaliif gammattee hojjettanii nama tokko jira nama guddaadha namni sun maal hojjettan nama dhugaan guddaadha nama guddaadha garuu nama amantii isallee sirriitti jaalatu nama amantii isallee kabajoo. Namni kun dhufee na dubbisuu isaatti maaltu si gammachiise namoonni tokko baay'ee gammadee maal ta'ee kan jedhan sababa namoonni tokko YouTube yeroo kafaluuf baay'ee gammadeera maali ta'ee maal ta'e jedhanii waa'ee YouTube irraa dubbatan jechuudha. Kafaltii YouTube kafaluutiif irraa baay'ee gammachuu isaanii san sirri gammachuu isaanii san namoonni gammachuu isaanii san maaliif ibsatan yoo kan jettan taate ifaajee isaanii dadhabbii isaanii san ibsatan jechuudha. Ani mootuyyuu har'a galata nama guddaa dhufee na dubbisee koomantii naa barreessee waan kana viidiyoo kana hojjedha jedhee ture bubbulee jira. Yani na jajjabeessuu kiyya isaati irratti namni kuni dhugaa yeroo kana keessatti baay'ee tokko gammadee maaliif baay'ee gammadee jechuudha. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu akkam nagaa keessan fayyaa keessan sin jecha. Munaan har'a maal qabattee dhuftee jechuun keessan hin oolu. Asuma viidiyoo kiyya kana like, share, subscribe gochuu hin dagatinaadha. Like godhaatiin jajjabeessaa isin jechuu barbaada. Munaan har'a wanti isin qabattee dhuftee gammachuu doolaarri si gale otoo hin taane gammachuu namaa qabadhee dhufe. Gammachuun namaa maali wanni si gammachiise jechuun keessan hin oolu. Annaman na gammachiise namni akkamitti si gammachiisuu kan jettan taate namoonni tokko tarii jaalallee isaaniitti irraa gammadu tarii baamna isaaniitti irraa gammadu obboleeyyan irraa abbara wanni irraa hin gammanne hin jiru jechuudha. Anillee akkasuma immoo nama hin beekne nama qaamaan hin beekne nama guddaa dhugaan isiniin jedha nama guddaadha. Jireenyi isaa biyyoota Awurooppaa kana keessallee ta'u bakkuma fedhe haa ta'u Ameerikaa ta'e bakkuma fedhe haa ta'u. Bakkuma gamoo haa ta'u garuu namni sun iddoo tokko na gammachiise maaliif namni sun dhufee na dubbisuu isaatti baay'ee tokko gammade. Seeginatiin isallee sababa biraa ta'u garuu anaaf immoo wallaahi aziin baay'ee gammade maaliif yoo jettan yeroo namni kun yuutuubara guddaadha. Guddaa rabbii tokkichaa yuutuubara guddaadha. Namni kun nama ati eeduu miti nama ati koo dhufee si dubbisee dhufee si jabeesse jettee eeduun abadan nama akkasiiti miti. Maaliif namoota akkana nuti yoo dhaqne isaan daawwannee isaanii sheerii hin goonu. Fakkeenyaaf ijoollee gurguddatanii sheerii hin goonu. Dhaqnee koomantii barreessiniif malee sheerii hin goonu jechuudha. Garuu nama kana maaliif galateeffachuu barbaadde kan naan jettan taate namni kun dhufee na jabeessuu isaattu na galatamu fedha. Dhufee koomantii naa barreesse bakka fedhe naa ta'u. Karaa feesbuukan ta'ii, karaa tiktookin ta'ii, karaa yuutuubiidhaan ta'ii, karaa matta'eenuu haa ta'u namni kun dhufee na jabeessuu isaati irratti wallaahi baay'ee gammade jechuudha. Gammachuu takkan kana qabne gammade maaliif itaa namni kabajanaaf qaba. Itaa namni na jaalatu hin jira jechuun jaalalluun tokko jaalala yeroo jedhan jaalala gara biraatti fudhatu miti jaalalli karaa hedduun jira jechuudha. Jaalala obbolummaa fi namni kun immoo nama guddaa dhufee na jabeessee jabaadhu jechuun isaas qubee takka hoonaa barreesse namni sun meesajii sana barreesse qubee takka hoonaa barreesse na gammachiisa jechuudha. Dhufee jalatti yoo qubee takka na barreesse na gammachiisa garuu na jabeessuun isaa hedduu tokko na gammachiisa. Asirratti ani ijoollee dhiiraa hiriyaa qaba. Ijoollee sadii wayii qaba. Sirriitti jechuudha. Isaan keessaa tokko sirriitti kan na jabeessuudha. Natti dhiyaata na gorsa. Namni kun garuu nama ani abadan hin beekne garuu viidiyoo isaa nan hordofa yeroo hundumaa nan hordofa nan daawwadha. Garuu nama sababa biraati jechuun jireenyi isaa biyya biraa keessa jiraata. Namni kun maaliif si jabeessuu kan jettan taate akka ani fuuldura kiyya akka ka'u kan na taasisu namatu si taasisa. Namni koomantii kaasee barreessaa karama fedheenu yoo fakkeenyaaf tiktook illee yookaan ati bakti illee yoo hojjetu taate yoo waan badaa irratti hin dhiisin namni gadi hin dhiisin namni dhufee si ilaala. Maaliif hojiin keessuun maal akka ta'e fakkeenyaaf namoota tokko sirba gadhiisuu maal gadhiisuu kanas ni jira jechuudha. Achi keessa namoota ni hordofan amma namoonni tokko ani maal hubadhe akka mataa kiyyaatti maal hubadhe isinitti fakkaata akka mataa kiyyaatti amma namoonni tokko jechuudha. Yoo namni amma fakkeenyaaf yoo abummaa as fudhattan warroota hin laalan viidiyoo namaa seenan hin laalan nutu jedha malee keessattuu tiktook irratti viidiyoo namaa seenan hin laalan viidiyoo maal dalagdi maal gadhiifti
kan jedhan ijoollee hedduu hin to'atan jechuudha warroon sheekotaa kun jechuudha. Maaliif dalagoon intala kana maali dalagoon mucaa kana maali dalagoon mucattii kana maali kan jedhan keessa galanii ilaala. Wanna namni gadhiisu yoo sirbitullee akkasumatti sirriitti hojjetan yoo mootuwaan biraa barreessitee gadhiiftellee akkasumatti si daawwatan jechuudha. Alhamdulillah rabbil alamin waan hundaa ani wanni gammadee maaliif gammadee kan jettan yoo kan ta'u ta'e wallahi kanatu na gammachiise. Namni kun dhufee masajjii kana naa barreessee jabaadhu jechuun isaa sun anaaf wallahi waan guddaadha. Asumaan guddaa galatoomaa isaanii jedha. Maaliif nama nuti irraan dhayne garuu jiraataa biyya biraati jiraata biyya maqaa isaallee dha'uun barbaadu na jabeessu irratti dhugaa baay'ee tokko gammadee otoo nati tolee yeroo kanatti itti cimee halkanii guyyaa hojjedhe jedhee bakka erga san jechuudha dhugaa baay'ee tokko gammachuun kiyya kana jechuudha gammachuun kiyya kana inshaallah fuulduraalleef akkuma isaan kaanitti akkuma isaan jabaadhu jedhanitti akkasumatti inshaallah rabbiin gara fuulduraatti illee na jabeessu jira inshaallah illee abdii rabbii kiyarraa qaba maaliif namni yeroo kana dhufee si jabeesse yeroo kana ani viidiyoo hojjechuun dhiise sababa viidiyoo ofii kooti hojjechuu dhiise sanirraa mesejjiin kun eda ani namnan garuu viidiyoo isaaniin hordofaa na hordof akka ani viidiyoo tiktookii kana yeroo gadhiisuu jammarraa bubbulee jira jiru xiqqoo haala naamichaa wanti deefi viidiyoo tiktookii maxxansuu eegalee achirraanii akkasitti dhufan jechuudha. Ulfaatanii haa galatoomanii galatoomaa ulfaadha isaanii jechuu barbaada. Inshaallah gara fuulduraattis guddadhee bakka guddaa ga'uu danda'a. Inshaallah abdii rabbii inni guddaan fayyaa qabaachuudha. Fayyaa rabbiin nu haa kennu. Fayyaa yoo qabaanne jechuudha. Waan hundumaa ni dalagna. Yoo fayyaa qabaatte jechuudha. Waan ni fayyaa caalu jiru jechuudha. Maaliif as keessatti maal isin jechuu barbaade ijoolleen keenya warroonni isin mijaa'e warroon haalli siitoo tole TikTok viidiyoo TikTok maxxanse warroon haalli si mija warroonni anuma argee jira rakkoo ijoollee keenya amma hubadhee jira maal hubattoo jettanii rakkinarraa viidiyoo TikTok isin gadhiifne jechuudha namni kun maal dubbatanii viidiyoo ofiiti maatii ofii wajjin nama maatii qabu nama maatii ofii wajjin viidiyoo ofii hojjetan jechuudha ani viidiyoo sana akkas gadhiisee naan arginaaniin akkasitti waan akkanaa kun hin ta'u jedhanii naa barree maaliif baay'ee galateeffachuu barbaada amma argee jira jechuudha amma simiidha viidiyoon tiktookii simiidha nuti laala malee nuti viyuu laala malee nuti rakkina keenya laala malee miidhaa guddaadha otoo irraa hojjechuu barbaadanii ijoollee sa'aatii 24 ta'anii jiranii bara ni jiranii viidiyoo tiktookii viidiyoo birratti maxxansuutu bara fakkeenyaaf ijoollee yamanii fudhaa otoo barbaadanii sa'aatii 24 viidiyoo maal isaanii keessa jiraatan jechuudha. Viidiyoon ofii TikTok irratti kalaxxafan fidanii YouTube irratti laxxafan waan isin ajamee ilaala amma fakkeenyaaf sa'idoon faa nama hedduu ijoolleen hundi isaaniitu warroon YouTuberoota viidiyoo ofii kana fidanii akka nuyi kanatti TikTok irratti viidiyoo TikTok YouTube irratti maxxansa sababni isallee maaliif irra miidhaa qaba wanni kun garuu amma fakkeenyaaf ijoollee warroon ofii isaaniitu hojjetan miidhaa irraa beekan jechuudha nuti garuu waan isaarraan beeknu. View isaa laallaa hojii bakka namni daawwataa laalla malee kasii ka faayidaa sii qabu isa ofii keetii dadhabdeedha jechuudha. Siina sabi ati fakkeenyaaf amma waan viidiyoon siina sabin haa jennu innuu kasii hasabu waan xiqqoodha miti garuu mootuyyuu ati maal hojjedhee bara biyya san keessa jirutti maal hojjedhee seenaa akkamii dabarsite yoo badas dabarsite yoo gaaris dabarsite yoo hamas dabarsite maal hojjedhe jettee dirqama uf laaluu qabda jechuudha. Dirqama uf duuba kee yoo viidiyoo makeetu irra deddeebitee yeroo laaltu keessatti viidiyoo makee kaleessa hojjette viidiyoo makee har'a hojjette yoo laaltu keessatti wallahi hamma jijjiirama guddaa qabu yoo duraan badduu kan taate amma si qajeelchuun beekta jechuudha hojiin kun jechuudha nama laalte dontaayinitti ofii keetii fakkeenyaaf ofii keetiif jechuudha. Ofii keetiif gaafa jennu atama ofii keetiif viidiyoo hojjetta ofii keetiif hojjettee haasawtu san deebitee viidiyoo keessa yoo dhageeffattu jijjiiramni kaleetiif har'a garaagarummaa qaba jechuudha. Kanaaf isin jechuu barbaade kanaaf hamma dandeetti viidiyoo keessa hojjechuu isin jechuu barbaade kana
galanni kiyyaa isaanillee ani galata galchuu barbaade insha Allah abdii rabbi fuuldurri kiyyas kan darbeef waan godhuun qabu rakkadhus akkuma rakkadhu as ga'e miti ciniinnadhee tan as ga'e akkuma ciniinnadhee as ga'e kanatti immoo boris bakka guddaa ga'a jedhee yaada insha Allah bismillah abdii rabbi wanni isin jechuu barbaadu obboleeyota koo warroonni ijoolleen hedduun badanii jiraniyyuu ijoolleen hedduun harka babbadanii jiranii garuu warroonni isin mijaa ammallee irma deebi'e warroonni isin mijaa ofii keessanii hojjetaa isin jechuu barbaada. Gaafa biyya keessatti galtee haalli akkatti isin mijatu viidiyoo ofii hojjettu sii wayya viidiyoo ofii keessatti tattaaffattuun sii wayyaa isin jechuu barbaada. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya xiqqoo waa'ee wanta sanarratti illee qeeqne. Ka'ee jira kanaaf inshallah viidiyootti aanutti isin hojjedha. Maaliif hojjenne nuti wal bira dhaabbachuu wal gargaaruun dirqama keenya nuti wal gorfachuun dirqama keenya wanta narraa deebi'uun dirqama keenya isin jechuu barbaada. Maaliif namni tokko ilmi namaa tokko yoo waa walirraa barate faayidaa qaba yoo wal gorfate faayidaa qaba akkuma ammaa kanatti jechuudha. Watuufachuu maal jechuutu hin taane kanaaf dhaamsan isin dhaama obboloota koo viidiyoo nama biraan dabarfatanii sheer godhiiti nama biraan ga'ii isin jechuu barbaada. Amma viidiyoo itti aanutti walitti deebinutti warroonni yaada qabaatan akkasuma seenaa garaagaraa warroonni qabaatan yookaan jiraatan ta'e nu kaasin jechuu barbaada. Asumaan rabbiin biyya keenya biyya nagaa nu taasisee nagaan biyya keenyatti nu galchee ana ahlii keenya wajjin rabbiin fuula ifaadhaan waan nu agarsiisu ni jedha. Akkasuma taate yeroo samoona irratti ta'amaa jiru waa'ee maskiida fi obboleeyyan keenya kan shaahidaman rabbiin jannata firdawsiin isaan haa gammachiisu jecha achi keessatti ana waan baay'ee tokko natti dhaga'e hunduu nasbee tokko hundinuu nasbeen keenya tokko maa garuu mucaasonni hedduu tokko garaana nyaata jechuudha hunduu isaaniitu garaana nyaatanii wallaahi wanta godhamu jiru jechuudha. Kanaaf jechuudha obboleeyyan kiyya hordoftootaaf kabajamtoota maatii chaanaalii kootii kan taatan yoo yeroo yaada qabaatan yoo qeeqa qabaatan nu jajjabeessuu dandeettu isinin jedha. Waa'ee taateen amma yeroo deemamaa jiru waa hedduu deemamaa jira jechuudha. Lafa kanarratti rabbiin waan akkasiitirraa nu haa baraaru. Obboloota koo maaliif wallaahi wanni amma ilma keessattuu biyya keenya keessatti biyya Itoophiyaa jedhamtu keessatti deemaa jiru waan fokkataa jechuudha. Guyyaarraa waan gaarii dhageenyu guyyaarraa waan hamaa dhageenyu jechuudha. Rabbiin hamtuu nurraa haa qabu khayrii nutti haa qabu. Rabbiin nagaan ana ahlii keenyatti fuula ifaadhaan nu galchee waan nu agarsiisu isin jecha isinillee odoon biyyoota araba jirtan hundumti biyyoota garaagaraa keessa jirtan hundumti keessanuu obsaan dabarsaa obsi boruu irraan sigaa. Kanaaf assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.